Walumaa galatti namni biyya lafaa kanarraa hangam buufatus bu'a nagaa jedheen beeku idii maxuutaa du'a. Dhalli namaa waan dhabee boo'uu malee gadi cabsatee ceeku waan argate harkaa qabuuf galateeffachuun beeku. Otuu awwaa buummatuu galgalaa fi ganama lubbuun jiraachuu isaa qofaaf galateeffachuu akka qabu hin yaadatu ilmi namaa. Hiikamuu dinnaan dhiibboon itituu dinnaan dhabni gaafuma rakkatu qofa waaqa yaadata namni. Gaafa kaanni utaala hin qabu akka fakkaata. Gaafa cinqiin itti dhuftu immoo fira waaqaa fakkaata. Gaafa waan barbaadu argatu kana kannaaf argamsiisee cimina koof yaada koo. Gaafa waan barbaadu dhabu immoo nagattaaree waaqa koo itti fuftee kan caalu argachuudhaaf waan addaa isa harka keerra jiruuf galateeffachuu qabda. Aarsaa galataa waaqattee ofittiin hidhiin gaadii gaafa kophee kaawwattu kan miila hin qabne yaadi.